process. The process is known as how we download PPT from SlideShares. So simply we search that what is a PPT, what you are going to go to Google, then you write what you want. For example, what is yes. So after you write, you should be say PPT, PowerPoint. Then we search it. After we search, we get the basics of AGVs or automated guided vehicles. SlideShare from SlideShare. The PowerPoints are from SlideShare. Then click on that. Then we get a PowerPoint around 30 page. Then it is difficult to download it, or it is impossible without uploading other PPT. So you can check it. If you say download, check download, then it says that sign up. So sign up with Facebook or other social media what you are use. So it is impossible to download directly. We going to back. So our PowerPoint is here. Then we add another website. New tab. Open new tab. Then we go to Google. Then we write in here. We write slide share downloaded. We get here. We search it again. The website is coming. Then we click on SlideShare downloader from SlideShare PPT or PDF. Then we click on that. Then the website is come like here. So we go to the first page or original page what we are searching. So we copy these links. Then go to the next page, the second website. We paste on it. Then directly we say download. So we get 30 slides what we are seeing in the first. Then all slides are covered 30 slides. Then we should be select this, or if you want 1 page or 2 page or 3 page, you can select from here. After selecting all slides or 30 slides are selected. After that, if you want half of this slide or all of this slide based on your interests, then click on download or in PDF format, or if you want share for others without downloading, you can share for others without downloading, or if you want you can download directly. Click on downloading. Kabajamtoota hordoftoota YouTube channel keenya har'a immoo yeroo baay'ee PowerPoint gaafa download goonu PowerPoint sana download nu ta'e dida. Sababni isaa sign up godhi jedha yookiin immoo PowerPoint biraa upload gochuu qabda. Miseensa website share sana ta'uu qabda jechuudha. Kana gochuuf email fayyadamtee yookaan waan adda addaa fayyadamtee yeroo sirraa fixaa yookaan PowerPoint qopheessuun dirqama sitti ta'a. Fayyadamtus email galchitus PowerPoint fayyadamtee PowerPoint tokko upload gootee
Kan barbaaddu sana try and error guyyaa 27 argatta isayyuu malee yeroo hunda miti jechuudha. Kanaafuu isa kana bira ga'uuf yookaan isa kana balleessuuf saawwan hedduun jiru. Jalqaba irratti PowerPoint barbaadde search gootee barreeffama barbaadde tokko PowerPoint tokko fakkeenyaaf what is welding and that is types in a form of PPT kanaan barbaadu sana booda enter gootu search gootu jechuudha. PowerPoint sana argachuudhaaf fakkeenyaaf SlideShare irra welding power dhufeera jechuudha. Kun kana website kanarra argadheera. Innis slaidii meeqatu kadha'uu qabu naa dhufe slaidii 24 kan qabu yookaan kan barbaaddan kana qofas miti barbaadan search gochuu hin dandeessu jechuudha. As keessaa kan ammas download gochuuf bifa sanatti gaafa dhaqxe sign up godhii siin jedha. Dirqama. Sign up gootu malee download gochuu hin dandeessu asii jedhu dhufa. Kanaafuu kun asitti download gaafa gootu kilikii goote sign up godhii siin jedha tola hin jedhu waan ta'eef. Bifa kanaan dhufaa jechuudha. Kun baay'ee nama rakkisa. Kana gochuu irra duwwatti deebisee calcatteetti al takka jechuudha. PowerPoint kun asuma jira. Alatti deebinee jira. Dhufnee websaayitii biraa banna. Asuma irratti new taabii biraa batannaa jechuudha. Google irra yookaan gubbaatti barreessuu hin dandeessu. Asirra dhufteetu SlideShare download jettee barreessita. Loader jettee barreessita jechuudha. Bifa kanaan enter goona. Search gochaa irratti qoone turkii biyya waan ta'eef beekne. Dhufee jalqaba irratti SlideShare downloader isa irratti kilik goona jechuudha. Gaafa irratti kilik goone bifa kanaan nuuf fida jechuudha. As deemnee bakka duraa sanatti bakka PowerPoint sanatti linkii waan sanaa copy goona. Linkii waan nu barbaannu sun irra jiru copy goona jechuudha. Copy goone dhufneet SlideShare sana irratti bakka websaayitii nuuf kenne kana irratti paste goona jechuudha. Sana booda sarara diimaa kana download isa jedhu kilik goona. Fidee jira jechuudha. Slaidoota 24 duraa sana fidee jira. Kunoo slaidoon sun bifa kanaan dhufanii jiru jechuudha. Bifa kanaan dhufanii jiru. Hundi isaaniitu jechuudha. Yoo barbaadde hunda isaa download godhatta yoo hin barbaanne slaidii barbaadu qofa download gochuu ni dandeessa jechuudha. Yookaan namaaf share gochuus ni dandeessa. Asirraa dhufteet 024 ka jedhu sun slaidii 24 jiran keessaa hin filleessin jedha. Kanaaf kilikoonni oolii sana goota. As keessa kan barbaaddu sana hambifteetu warra hin barbaanne sana irraa balleessita jechuudha. Bifa kana amma fakkeenyaaf kana waan godhe slaidii 23 slaidii kana hin barbaadu jechuudha. Meetal arc welding ka jedhu kan hin barbaadu jechuudha. Yoo barbaadde immoo itti deebifta jechuudha. Sana booda erga kana kilik gootee iddoo kan dhuftu jechuudha. Download ka jedhu sana kilik goota. Sana booda slaidii barbaaddu sana iddoo barbaaddu san geessite download godhatta jechuudha. Haala salphaatiin galatooma yoo isinitti tole linkii waan akka kanaa isiniif share waan godhuuf hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Like, subscribe gochuu hin dagatina. Miseensa YouTube chaanaalii keenya ta'a waliin wal gargaaru haga dandeenyu jechuudha. Kanaaf osoo subscribe hin goone namoonni ilaaltan hin bayyinaan isiniin jedha. Hiriyoota keessaniif share godha. Lafa nagaa oola. Qophiin keenya irraa kana fakkaata. Galatooma.